Ahee kabajamtoonniif jaalatamtoonni obboleeyyan kiyyaa akkam jirtan warri yeroo darbe viidiyoo chaaptarii kanadhaa chaaptarii waan beezik concept of economics kan jiru paart 1 fi paart 2 sadhaa waliin ilaallee turre. Har'a immoo akkuma waadaa isiniif galee paart 3 sadhaa beezik economication kan jiru fi economic system jalaa features and advantage and disadvantage of capitalist economics kan jiru afaanuma keenyaan afaan oromootiin isiniif dhiyeessuudhaaf qabadhee dhiyaadheera. Waadaa kiyya nyaanne isinis na hojjetuu keessan immoo har'as akkuma barametti itti fuftan isiniin jechaa hundumti keessan immoo viidiyoo kana irraa yoo waan isiniif galee qabaatte waan isinitti tolee yoo jiraate subscribe gochuudhaan na hojii jiraachuu keessan akkasumatti illee like commentii jalatti illee waan yaada qabdan naa barreessuu keessan hin dagatinaa isiniin jecha. Yaanni keessan ijaartuu kiyya gaafni ani ijaarame immoo na deeggartanii na deeggaruu keessaniif immoo anis isin deeggara deebisnee isin deeggara. Yaa wal bira jirra jechuudha. Kanaafuu kiiltiibiin chaanaalii kutatee hidhatee isiniif jecha halkanii guyyaa carraaqaa jiru jechuun ni danda'ama. Anaaf hiriyoonni kiyyaas halkanii guyyaa waa'ee keessanii yaadaa irratti hojjechaa jirra. Wantoota birootillee akka hojjennuuf nu gargaaraa nu bira jiraachuu keessan itti fufaa samuuna kana immoo baay'ee natti toltanii jirtanii akkanumaan itti fufaan isiniin jaa. Mee viidiyoo keenya mata duree viidiyoo keenya irraa isa jalqabaadha waliin ilaallu. In this video, we try to see basic economic question in the under economic system, capitalist economic system. Kan jiru waliin ilaallaa walumaan akka wal biraan hafne itti fufnee ilaalluun isiniin jaa. Basic problems faced by economic system due to scarcity of resource are known as basic economic problems jedhamuudhaan beekamanii. Sababii scarcity akkuma duraan viidiyoo darbe keessatti illee dubbachaa turre har'allee asuma waan akkasisan jaa. Sababii rakkoo scarcitytiif rakkoon economic activity tokko qunnamuu danda'an maal jedhamanii basic economic problem jedhamuudhaan beekaman. Isaan kun immoo those problem are common to all economic system. They are also known as central problem of economy jedhamuudhaan beekaman. Isaan kun immoo rakkoolee yookaan challenge economic system tokko yookaan economy tokko keessatti jiraachuudhaan beekaman jedhamuudhaan beekaman central problems of economy jedhamuudhaan beekaman. Therefore an human society should answer the following three basic questions. Sababa kanaatiif dhalli namaa hundumtuu gaafiilee sadan armaan gadii kana deebisuu qaba. The first and the existential question is that is known as what to produce. Maaltu oomishamuu qabaa yookaan maaltu oomishaaf dhiyaachuu qabaa kan jedhudha. Gaafiin inni jalqaba. This problem is known as the problem of allocation of resource. Ramaddii qabeenya keenyaadha. Rakkoo ramaddii qabeenya keenyaa waan ilaallateedha jechuudha. It implies that every economy must decide which goods and in what quantity are to be produced. Kana jechuun qabeenya keenya kana ramadnee maalii fi yookaan meeshaa kamii fi quantity hangamiitiin akka nuti oomishuu qabnu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Jechuun hammama hanga nuti oomishuu qabnu san. The economy must make choice such as consumption goods versus capital, civil goods versus military goods, necessary goods versus leisure goods. As an economic resource are limited, we must reduce the production of one type of good if we want to more of another type. Kana jechuun kabiraadhaa baay'isnee oomishuu barbaanne isa biraa kana tokko dhiisuu kan qabanna jechuudha. Kanaafuu maaltu oomishamuu qaba? Consumption goods versus capital goods. Yookaan qabeenya fayyadamuudhaan namoonni nyaachuudhaan itti fayyadamu oomishamuu qaba moo qabeenya ifumaaf deebisee waan biraa oomishuu qabuutu oomishamuu qaba? Akkasumatti illee meeshaalee hawaasaa moo meeshaalee waraanaatu oomishamuu qaba? Meeshaalee necessary yookaan barbaachisummaadhaaf barbaachisu wantoota akka soogiddaatu oomishamuu qaba moo leisure goods oomishamuu qaba? Kan jiru kana adda baasnee beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu the problem is the problem of allocation of resource kan jenneen the what to produce kan jennuun kun maaltu oomishamuu qaba kan jiru qabeenya keenya keessaa isa kan qabeenyi keenya isa kam oomishuudhaaf ooluu qaba yaada jiru keessaa qaba gaafiin kun. Kanaaf inni gaafiin itti aanu immoo the second question is how
to produce akkamitti immoo oomishamuu qaba, how we produce the allocated resource regarding to the needed product jechuudha. How to produce dha, what to produce, how to produce ka jedhu gaafiin itti aanu, gaafiin jalqaba what to produce kan jedhu ture. This problem is also known as problem of choice of technique. Technique kamiin fayyadamnee akkamitti akka oomishuu qabnu, this problem of technique. The first what to produce is the problem of allocation of resources. The second problem is the problem of choice of technique. Once the economy has reached decision regarding the types of goods to be produced and has determined their respective quantities, the economy must decide how to produce them, choosing between alternative methods or techniques of production. Filannoolee jiran keessaa karaalee oomishuudhaaf jiran keessaa karaa kam yoo fayyadamne, teknika kam yoo fayyadamne oomishuu dandeenya kan jedhudha. For example, cotton cloth can be produced with hand looms, power looms or automatic looms. Kan kana jechuun immoo clothiin yookaan uffanni jibrii dhahamu tokko karaa harka namaatiin dhahamuu danda'a moo karaa maashinaatiin illee dhahamuu danda'a. Kamiyyuu filanne irra nu baasaa jennee kan laallu jechuudha. Gaafiin inni sadaffaan immoo for whom to produce kan jedhudha. Eenyuuf immoo oomishamuu qaba kan jedhu jechuudha. Eenyuuf oomishamuu qaba. Jalqaba irratti maaltu oomishamuu qaba, what to produce, the problem of allocation of resources, what to produce and how to produce jechuun immoo the problem of choosing techniques jechuudha. The third question is how, for whom to produce kan jedhu. This problem is also known as problem of distribution of national product. Akkamitti immoo wanti produce ta'e kun eenyuuf distribution, eenyuuf geeffamuu qaba, eenyuuf immoo qoodamuu qaba wanti oomishame kun. Yaada ijoof keessaa qaba. It relates to how material is to be distributed among members of society. The economy must decide, for example, whether produce for benefit of rich people, for long large number of poor people. Namoota abbootii qabeenyaatiif immoo hiyyeessaaf kan oomishamuu qabaa jee eenyuuf akka gartee meeshaan sun eenyuuf akka oomishamuu qabaa jechuudha. Kana gabaabumattuu gaafilee sadan basic economic question jennuun what to produce kan jennuun the problem of allocation of resources dha, maaltu oomishamuu qaba kan jedhudha. The second problem is the question of known as how to produce kan jedhudha, the problem of choice of technique jechuudha. The third and the last is for whom to produce kan eenyuuf immoo oomishamuu qaba gaafii jiru. Gaafiin kunneen if keessaa maal qabanii isaan kun eenyuuf oomishamuu qaban, the distribution of national product kan jedhudha. Isaan kana that is totally known as or all about known as about basic economic question jedhamudha beekaman jechuudha. The another concept that you can find in this video is economic system kan jedhudha. Waa'ee economic system dha kana irraa laalla. Video kana keessatti kan argattan garuu waa'ee capitalist economic system qofa. Video itti aanu keessatti waliin laalla. Command mixed illee kan jiru waa isaa fi ammaafis tokkoon isaadhaa waliin laalla garuu meen hordofaan isin jecha. The way society tries to answer above fundamental question is summarized by concept known as economic system. Gaafii kana immoo akkamitti akka deebisuu qaban isaan hawaasni tokko gaafiilee amma sadan laallisan jechuudha. How to produce, what to produce, for whom to produce. Gaafiin kun eenyuuf deebuu qabaa? Hawaasaaf deebuu qaba. Gaafiin kun immoo kan deebi'u karaalee economic system jenneen kanaan deebuu qaba. Economic system is set of organizational and institutional arrangement established to answer basic economic questions. Gaafilee basic economic question jenneen kana deebisuudhaaf karaalee nuti arrangementii nuti establish goone organizational, institutional or institutional arrangement jechuudha. Customarily, we can identify three types of economic system, but we can say that there are four types of economic systems. The first one is traditional economic system. The second one is capital economic system. The third is command economic system, and the fourth and the last is mixed economic system. According to your module or according to your handouts that prepared for fresh student, is we can only see three economic system. Those are capitalism, command, and the mixed economy. But in this video, you will see only capitalism economic system. Don't forget to subscribe KLTube. This is introduction to economics for fresh student by Afaan Oromo jawdan isinif dhiyaate partii sadaffaa chapter 1 follow gochuun hordofuun keessan hojii jiraachuu keessan akkanatti agarsiistanii barbaada. Inni itti aanu kun capitalist economic system kan jedhudha. Capitalism is the oldest formal economic system in the world.
Kana jechuun immoo akkuma hubataan oldest jechuun hangafa economic system keessaa traditional ta'ee kan jirudha jechuudha. It become widespread in the middle of 19th century. Jaarraa 19ffaa kana walakkaa jaarraa 19ffaa kana keessa babal'achuu eegalee jechuudha. In this economic system all means of production are privately owned. In this economic system, all means of production are privately owned. Now, in this economic system, all means of production privately owned. The production takes place in initiative of individual private entrepreneurs who work mainly for private profit. Faayidaa nama dhuunfaa isaaniitiif warra dalagan kan harka jira jechuudha. Qabeenyi bal'aan fi profitiin yookaan the choice or the decision that we can find initiative of individual private entrepreneur harka jiran jechuudha. They thrive to for their own private profit. Kanaaf thrive godhan kan kaayyoon isaanii guddaan private profit kan argachuudha. Government intervention in economy in this economy is minimal. Kana jechuun immoo giddugaltummaan mootummaadhaa gabaa fi hawaasa jidduudhaa there is minimum hin jiru jechuudha. This is also known as called free market. Free market jedhamuudhaan illee ni beekama jechuudha. Or laissez-faire jedhamuudhaan illee yeroo tokko tokko ni beekama. Features of capitalist economic system kan jennuun immoo featureif danda'an qabanii amalootaaf danda'an qabanii inni jalqabaa the right to private property jechuun qabeenyi nama dhuunfaadhaa tokko qabeenya mirga abbaa qabeenyummaa nama dhuunfaati jechuudha. The right to private property jechuun mirga abbaa qabeenyummaa nama dhuunfaati jechuudha. Feature isaa keessaa tokko the right to private property is fundamental feature of capitalist economy. Fundamental kan ta'e kun immoo maal jechuudha jechuun ijoo yookaan amala ijoo kan ta'e isa tokkodha. Inni itti aanu immoo freedom of choice by consumer. Hawaasni illee yookaan consumer fayyadamtoonni illee maal qabanii freedom qaban. Consumer can buy the goods and the services that suit jechuun needii fi wanti isaadhaa san isaa satisfy godhuun filatee bitachuudhaaf full freedom qaba jechuudha. Eenyutu fayyadamtoonni jechuudha. Their taste and the preference produce goods in accordance with the wish of consumer. Kana jechuun immoo warri produce godhu kun immoo maal godhanii wanti kaayyoon ijoon isin asitti kayyuwwattan barbaadu tokko maaltu jira. Hawaasni consume godhu kun fayyadamtoonni yookaan maamiltoonni firmii tokkodhaa maal godhanii freedom guutuu qabu. Waan tokko kan fedhii isaanii siwiitii isaaniif godhu they can provide the goods and the services that can satisfy their all taste and the preference kana jechuudha. But producer has produced goods in accordance with the wish of consumer. Fedhii hawaasa yookaan fedhii bittoota kana dhaabbachuudhaan warri oomishisuun immoo oomishuu qaban. This is known as principle of consumer sovereignty jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Birmadummaa fayyadamtoota yookaan birmadummaa bittootaa jedhamuudhaan beekaman jechuudha. The another feature of capitalist economic system is private motive. Profit motive. Profit motive. Entrepreneurs in productive activity are guided by motive of profit making. Jechuun kaayyoon ijoon isaan kapitaalizim keessatti hin jiraatan waan ijoon isaaniidha maalidha wanti oomishuudha jechuudha. Profit argachuudha jechuudha. Profit motive yookaan kaka'umsa profit qabaa jira jechuudha. Competition is another feature of capitalist. Competition kunis immoo kaayyoo isa biraati. In a capitalist economy, competition exists among sellers or producers for similar goods to attract consumer. Kana jechuun immoo gurgurtoota jidduu jechuudha. Gurgurtoota warra waa gurguru kana jidduu similar good yoo qabaatan fakkeenyaaf similar good yoo qabaatan yookaan qabeenya wal fakkaataa yookaan meeshaa wal fakkaataa yoo qabaatan bittoota yookaan maamiltoota kana harkisuudhaaf competition jira. Among buyers there is competition to obtain goods. Bittoota jidduu immoo maaltu jira meeshaa san argachuudhaaf compete wal godhuu jira jechuudha. Anaa bita yaada jiru irratti. Kun irratti seelariin anaa gurguraadha meeshaa wal fakkaatu waan qabaniif. Bittoonni immoo garuu anaa bita yaada jiru wal dorgomanii. Among workers competition is to get jobs. Among employers to get workers in the investment. Jechuun hojjettoota hojii guyyaa warra hojjetan keessatti hojiin isaaniidha. Competition isaadha wal dorgommiin isaaniidha. Hojii harkachuudha. Garuu hojii harkachuu yoo taate warra gartee nama ramadu sam keessatti immoo kaayyoon isaaniidha. Kaayyoon ijoon yookaan kaayyoo isaanii ijoon maalidha hojii harkachuudha jechuudha. Kanaafuu warri among employers kun immoo maal godhuudha kaayyoon isaanii ijoon maal hojjettoota kan argachuudha jechuudha. Warra hojii hojjetuuf hojii argachuudha. Warra immoo ramaduuf yookaan nama employee isaan godhu saniif kaayyoon isaanii ijoon hojjettoota kan argachuudha jechuudha.
Another features of capitalist economic system is price mechanism. All basic economic problems are solved through price mechanism. Gaafileen afran sadan turee fulaalessu what to produce, how to produce, and forum to produce kayyoo kun immoo maaliin hiikamaa karaan inni itti furomuu danda'u karaa piraayiziitiin jechuudha. They depend on price. Price irra dhaabbachuudhaan maal godhuu danda'anii produce gochuu danda'anii jechuudha. Minor role of government akkuma reefu jenne there is no interference of government in day to day economic activity of what of the company or the for the in economy keessatti government interference due to minimum level self interest. Each individual is guided by self interest and motivated by desire for economic gain. Economic gain kan argachuudhaa fi self interest jechuun kan faayidaa dhuunfaa isaanii argachuu fi kaayyoon ijoon wanti as keessatti jiraatanii jechuudha oomishtoonni meeshaalee saniitti jiraatanii. This is Scale Tube. Don't forget to subscribe our channel. Kanaaf isaan kana there is also inequality of income jechuun qabeenyi namni mootummaan jidduun galu waan ta'eef maaltu jira wanti jidduun galu inequality qabeenyi tokko qabeenyi hedduu qaba namni tokko qabeenyi xiqqaa qaba. This is another feature of capitalist economic system jechuudha. Existence of negative externality kana gabaabumatti isinima existence of negative externality gaafa jennu warshaa gurguddaa qarshii qabda waan ta'eef abbaa qabeenyaati waan ta'eef warshaa gurguddaa barbaadde uumuu dandeessa. Garuu immoo warshaan gurguddaan natti uumtu kun negative externality fiduu danda'a. Fakkeenyaaf ati warqii baastee gurgurtee yoo ta'e if there is no government interference, if there is no government role in that economic system, you can extract different amount of gold. But by doing that, you extract, you release different incompatible or unnecessary chemical for from that factory. Factory tokko gaafa dhaabdu warqii baasuudhaaf gaafa baatu mootummaan isin gidduun galu waan ta'eef siif warqii gidduu siif warshaa gidduun galu waan ta'eef ati warqii gosa hedduu baasuu dandeessa. Gaafa garuu warqii kana baastu immoo warshaa keessan keessaa aara adda addaatiif ba'a, keemikaala adda addaatiif ba'a. Keemikaalli sun immoo maal fidaa? Negative externality fida jechuudha. Negative externality jechuun uummata alaa irratti maal qabaa? Negative externality fiduu danda'a. Because of minimal role of government sababaatiif. Don't forget to subscribe KelTube. The next topics that we can see in this video is advantage of capitalist economic system jedhamuudhaan kan jiranidha. Asirratti akkuma arguu dandeessan advantage of capitalist economic system jeka jennuun kun flexibility and adaptability. Kana jechuun immaa jechuudha daddaffiidhaan haala jiru sanitti maal ta'anii flexible jechuudha. Oni kisaaraan dhufte kisaaraa sanirraa dandamachuudha flexible jechuudha. Dafanii jijjiiraman jechuudha. Adaptable jechuun immoo maal godhudha waan tokko wajjin dafanii wal baran jechuudha. Flexibility jechuun amma bakka jechuun haala jiru wajjin flexible ta'u jechuudha bakka. Nijiraame gaafa inflation jirtu akka inflation deemanii inflation wajjin dafanii wal baran jechuudha. Flexibility and adaptability. Successful adapt itself to changing environment. Haala jijjiirama naannoo tokko irratti dafaniiti naannoo sanii wajjin wal baran jechuudha. The another concept or advantage of capitalist economic system is decentralization of economic power. Kana jechuun immoo market mechanisms work as decentralized force against a concentration of economic power. Kana jechuun maal jechuudha? Aangoon marketii tokko aangoon magaalaadha. Maal harka nama dhuunfaa yookaan harka mootummaa keessa hin jiru decentralized jira jechuudha. Maalifi demand and supply kun akka magaalaa control godhan. The balance between demand and supply can make the equilibrium or can make the power of economic power in sun demand and supply balance of demand and supply is harka jira malee mootummaa harkan jiru jechuudha. Decentralization of power jechuun mootummaa waan takka hogganu jechuudha. As keessatti this is another advantage of capitalist economic system jedhamuudhaan beekami. The another one is increasing per capita income and standard living jechuun immoo kummaa jechuudha. Qabeenyi nama dhuunfaadhaan ni dabalata jechuun namni tokko qabeenyi kaapitaaliin inni qabu sun ni dabala. Qabeenyi sun isaa dabale jechuun immoo standard living isaa dhaan akkaataan jireenya isaa dhallee maal ta'a jechuudha. Rapid growth jira jechuudha. Asitti akkasitti but there is no development in jiraachuu dhabuu danda'a. Garuu rapid economics growth in jiraachuu danda'a jechuudha. Here we can say that there is increase in per capita income can lead rapid growth in level of production ka jennu isa kanaaf jechuudha.
The another advantage of capitalist economic system is new type of consumer goods. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Meeshaan adda addaadhaa kan gartee hawaasni irraa fayyadamtoonni yookaan barbaadan hundumti isaaniidhaa maaltu argamuu danda'a. There is appearance of goods. The another one is growth of entrepreneurship. Jechuun immoo kana jechuun namoonni hojii kalaqan namoota adda addaati uumama. Because of profit motives create and support new entrepreneurial skill in the approach. Dandeettii namoota adda addaadhaa maal godhanii create fi maal jajjabeessan jechuudha. For that matter, growth of entrepreneurship is another advantage of capitalist economic system. This is scale tube. Don't forget to subscribe it. Another advantage of capitalist economic system is optimum utilization of productive resource. Kana jechuun optimum utilization. Hanga dandamisan hunda isaanii optimum akka barbaachisutti jechuudha. Optimum jechuun as much as possible they use the resource in full efficiently utilization of product resource is possible due to innovation in the technology progress jechuudha. Beekaman jechuudha. High rate of capital formation. High rate of capital formation is ni jiran. Asitti wanti isin arguu dandeessan high rate of capital formation jechuun namoonni abbootii qabeenyaa taasisan capital adda addaadhaa oomishuudhaaf yeroo ittiin fudhatu jechuudha. This is advantage of capitalist economic system. The another concept that you can find in this video is disadvantage of capitalist economic system. Yookaan merit yookaan disadvantage jechuun miidhaa inni qabu jechuudha. Just as we say in the previous slide, here is inequality of income. Inequality of income jechuun qabeenyi namni tokko ol ka'a, namni tokko gad bu'a, namni tokko ol ka'a, namni tokko gad bu'a. This is the great disadvantage of capitalist economic system. Inequality of income jiru jechuudha. Abbootiin namni tokko ni ol ka'a, mootummaan gidduu galee waliin qixxeessu jechuudha. Kanaafuu that is the main disadvantage of capitalist economic system jechuudha. The another one is unbalanced economic activity. Just as we say in the previous, as there is no check on economic system, economic development can be unbalanced in ways in terms of different geographic regions and different section of society. Hawaasa gidduutti yookaan akkaataa teessuma lafaatiin illee ta'uu danda'a. Mootummaan gidduun gale waan ta'eef namni naannoon magaalaadhaa guddattee naannoon baadiyyaa dhiphachuu dandeessi yookaan guddina keessaa ba'uu dandeessi. Sababa naannoon tokko guddattee naannoon tokko immoo hiyyoomuu dandeessi. We don't know that, but there is unbalanced economic activity jira jechuudha. The another disadvantage is exploitation of labor. In capitalist economics, exploitation of labor. For example, paying low wage income. Kana jechuun maal jechuudha? Exploitation of labor qabeenyi humna namaadhaa baay'ee qisaasa yookaan baay'ee hatama jechuudha capitalist. Abbaan qabeenya akka fedhe godhuu danda'a waan ta'eef mootummaan siifisa gidduun galu waan ta'eef warri humna isaanii gurguratanii bulan gatii xiqqoodhaan humna isaanii bitamuu danda'an jechuudha. For that matter, exploitation of labor jira jechuudha. This is main disadvantage of capitalist economic system. The another capitalist economic system, negative side of capitalist economic system is negative externality. Just as I say in before, or our problem of capitalist economy, where profit maximization is the main objective of firms. Kana jechuun kaayyoon guddaan isaaniidha profitidha. Profitii kan argachuudha. Kana caalaa wanti isaan yaaddeessu hin jiru. Profitii caalaa wanti isaan yaaddeessu hin jiru. For that matter, they don't care about social life. They don't care about welfare. They don't care about another negative environment that they bear with their factory or with their advantages. For example, just as I say before, pollution is something that comes with negative externality of capitalist economics. This is totally what we can say economic systems and capitalist economic system kan jenneen isaan kana waan ta'eef waan daawwattaniif baay'ee galatoomaadha. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaan turan. Dhaammannoo keenya immoo wanti akka walirraan daganne tokko wanti akkasiin dubbattan barbaadu akkasiin hojjettanaaf barbaadu I need your single subscription from everyone who sees this video within every single second. Kanarra isaan isinirraa barbaadu sakandii tokko keessatti yoo daawwattan illee sagalee kana dhaga'uu keessaniif qofa subscribe kanaaf gootaniif kun immoo dhaammannoo kiyya isa ijoodha. Hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaan immoo mul'ata kiyya.